Bilbila harka keenyarra jiru fayyadamnee akkamittiin appilikeeshiniiwwan daawunloodii akka goonu ni beektuu? Appilikeeshiniiwwan kanneen akka Teelegiraamii, Feesbuukii, Waatsaappii, Iimoo, Teeleebirrii fi kanneen biroo moobaayil baankingii appilikeeshiniiwwan kan moobaayil baankingii dabalatee akkamittiin akka daawunloodii goonu barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti ni ilaalla. Laayik, sheerii fi sabiskiraabii gochuudhaan akka nu hordoftan akkasumas viidiyoowwan nuti hojjennu yeroo hundumaa akka isin qaqqabuudhaaf sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa. Yoo yaada qabaattan yaada keessan irraan asuma nuuf qoodaa. Hiriyoota keessanis akka qaqqabuudhaaf sheer taasisaa isiniin jennaa. Kallattumaan akkamitti pileestoorii irraa appilikeeshinii buufachuu akka dandeenyu yookaan daawunloodii gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla. Kallattumaan gara sanatti jalqaba irratti appilikeeshinii keenya baasneetu appilikeeshinii keenya keessaa pileestoorii kan jedhu ni tuqna. Pileestoorii erga tuqnee booddee daataan keenya akka banaa ta'e cheekii goona. Yoo daataa ta'e daataa, yoo waayifaa ta'e waayifaa cheekii goona. Sana booddee gara gadii irratti geemii appilikeeshinii seerchii kan jedhu kana isaan kana keessaa in ilaalla. Gara olitti kan argitan kun fedhii aappii nuti buusuuf kaanu maalirratti kan hundaa'edha kan jedhu. Soshaalii, wantoota kominikeeshinii, piroodaaktiivitii wantoota akkasiis ta'uu danda'a. Garuu kallattumaan appilikeeshinii barbaaddan seerchii ishee jettu irratti hin tuqxu. Seerchii kan jedhu erga tuqxanii seerchiin kun ammas irra keessatti mallattoo maayikiitiif seerchii baarii jira. Seerchii baarii ishee jettu kanarratti hin tuqxu. As keessatti waan barbaaddan teelegiraamii buusuu yoo barbaaddan teelegiraamii jettanii barreessitanii seerchii gootu. Teelegiraamii gosa teelegiraamii barbaaddanii asirraa argachuu dandeessu. Teelegiraama X, teelegiraama aappii, pilaas aappii fi gosa barbaaddanii teelegiraamii yoo jettan fakkeenyaaf tokkoon isaa tunne teelegiraama aappii yoo tunne teelegiraama aappii kana nuuf fidaa jechuudha. Ankoo kunoo teelegiraama aappiin akkuma argitan instaallii ta'ee jira. Garuu immoo abdeetii godinaan jedhaa jira. Kanaaf akka kanattiin teelegiraamii yoo buusuu barbaanne akkasiidha. Fakkeenyaaf teeleebirrii yoo jettan kun ofuma isaatii teeleebirrii paartinaar aappii veershinii teeleebirrii appilikeeshin isaan kana keessaa akkasittiin filannaa jechuudha. Teeleebirriinis appilikeeshiniiwwan keenya gara fuulduraatti irratti viidiyoo hojjennu waan ta'eef as keessatti baay'ee nu fayyaduu danda'a. Kanaafuu teeleebirrii yoo tuqne appilikeeshinii teeleebirrii nuuf fidaa jechuudha. Appilikeeshinii teeleebirrii nuuf fidaa akkuma argaa jirtan erga seerchii godhee booddee kunoo appilikeeshinii teeleebirrii nuuf fideera. Kanas ani ofii kootii instaallii godheen qaba. Abdeetii godhiidha kan inni naan jedhaa jiru. Kan biraa fakkeenyaaf kan ani install godhee hin qabne keessaa tokko yoon fayyadame fakkeenyaaf Ingilish baaybiliin jedha. Baaybilii veershinii kana akka inni instaallii godhuuf naaf fideera jechuudha. Fakkeenyaaf veershinii kana akkana kana afaan Oromoo kana fakkeenyaaf kanumaa jedhu niw veershinii baayibil aappii kana install ishee jettu kana hin argatu ishee tuqxu jechuudha. Install kan jedhu kana yoo tuqxan akkaataa kanattiin isiniif buusee bilbila keessan keessatti akkuma appilikeeshiniiwwan biraa kaa'uu danda'a jechuudha. Akkuma appilikeeshiniiwwan biraa kaa'uu danda'a jechuudha. Installii gaafa gootan pendiing jechuun buusuudhaaf piroosesii jalqabeera jechuudha. Gaafa buusuu jalqabu 1 2 3 jedhee lakkaa'ati kan inni deemu. Kunoo as keessatti tola garee jira. Tola warra galaniiran kana keessaas akkuma isaa oliittidha kan inni lakkaa'u. Kunoo jalqabeera amma 0%dha. Meegaabaayitii 19.36dha veershinii baayibilii kana. Kanaafuu akkaataa kanaan baayibilii keenya buusuu dandeenya. Dhumarratti otoo fixee yoo fixee kan inni isinitti argisiisuu barbaadu waan jiruudhaafi
enable kan jedhu fiddaa. Enable ishee jettu kana hin tuqna dhumarratti. Yommuu 100% guutee jedhu open kan jedhu fidaa. Open jennaanii fi tajaajila barbaanne gama sanaan argachuu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaatti Google Play Store fayyadamnee appilikeeshinii barbaanne kamiinuu buufachuu dandeenya. Garuu wanti nuti beekuu qabnu appilikeeshiniiwwan barbaanne hundi isaanii immoo Google Play Store irra jiru jechuu hin dandeenyu jechuudha. Google Play Store irra jiru jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf faayidaa kan National ID faayidaa yoo search goone immoo asirraan salphaatti hin argannu. Faayidaa asirraan hin argannu jechuudha. Faayidaa paasiin kun isa miti. Garuu tajaajiluma sanaadha. Garuu kan faayidaa kallattiidhaan as keessatti hin argannu. Eessarraati arganna? Kallattumaan gara Google deemnee Google keessatti appilikeeshinii kan jedhu karaa sanaan buusna jechuudha. Appilikeeshiniiwwan baay'ee karaa Google Play Store hin argannee fi weebsaayitii dhuunfaa dhaabbanni sun qaburraa kan argannus karaa Play Store ni jira jechuudha. Kanaafuu akkaataa kanattiin Google Play Store fayyadamnee appilikeeshinii barbaanne appilikeeshinii kamiinuu buufachuu dandeenya. Fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko Exzenderii namarraa dabarfachuu barbaanne appilikeeshinii namarraa dabarfachuu barbaanne sanaaf Exzenderii barbaanne yoo ta'e Exzenderii immoo ofuma keenyaa iyyuu hin qabnu yoo ta'e appilikeeshiniiwwan biraa warreen akka Teelegiraamii, Teeleebirrii paartinerii, Waatsaappii, Iimoo, Feesbuukii isaan kana gara Exzenderii dabarfachuumaafuu yoo barbaanne Play Store keenya erga seennee booddee Play Store keenya irratti maal goona? Exzenderii jennee barreessina jechuudha. Exzenderii keenya barreessina. Exzenderii keenya maal goona? Achumarraan bilbila keenya irratti haala salphaa ta'een buusanna. Erga Exzenderii kana bilbila keenya irratti haala salphaa ta'een buufanne akkuma argaa jirtan kunoo installii ta'ee jira. Garuu open gochuun qaba jechuudha. Open jedhaanii open erga jedhanii booddee faayidaan barbaade yookaan appilikeeshiniin barbaade namarraa kanaan dabarfachuu hin danda'a. Exzenderii kanallee yoo hin qabaanne akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een Exzenderii irra Play Store irraa buusuun akka danda'amu. Appilikeeshiniiwwan asirratti argitan kun baay'een isaanii kanuma Play Store irraa bu'anidha jechuudha. Kanuma Play Store irraa bu'anidha. Kanaafuu akkaataa kanatti Play Store irraa appilikeeshinii barbaanne buufachuu dandeenya. Hiriyoota keessanii laayik, sheerii, sabiskiraayibii akka gootan nan abdadha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.